Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa OBN irraa kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin kabajamoo muummicha ministeeraa Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiyyi Ahmed keessummaa keenya godhanneerra turtii keenya keessatti dhimma Oromoo, Oromiyaa, Itoophiyaa jijjiiramaa fi haala yeroo irratti turtii waliin qabaannaa hanga xumuraatti akkana wajjin turtan kabajaadhaan sinaffeera. Qophii waliin Anfisaa Balaayinaati. Kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed yeroo keessan irraa aarsaa gootanii afgaaffii kanaaf eeyyamoo taatanii OBN sagalee uummataa wajjiniin turuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddisee sin galateeffadha. Anis gama kootiin OBN affeeree carraa akkasii naa kennuufaatiif baay'een gammada galatooma. Ulfaadhaa waan ammatti jiru kanatti dhufuu keenyaan duratti duubatti deemnee qabsoo uummanni Oromoo taasisaa ture irraa osoo kaanee jedhee yaade ka'umsi qabsoo uummata Oromoo kun jaarraa tokko oliif tureera. Sababni isaa ka'umsi isaa maali? Oromoon maaliif qabsaa'ee jedhu kanarraa osoo kaane? Qabsoon uummata Oromoo akkuma tikaaste jaarraa tokko olfatee jira. Qabsoon kun bakka tokkotti jalqabee naannoo tokkotti jalqabee achumatti kan dhaabbate miti. Oromoon bal'aadha, fedhiin isaa bal'aadha, yaadni isaa bal'aadha. Gaaffiin isaas amma sana bal'achuu ni mala. Gaaffilee hunda tarreessanii kaasuun mijataa waan hin taaneef ijoo ummata kana diddaa sirna bitta gittaa bara sana tureef ka'umsa ta'ee kan taa'uudha qabu bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa gaaffii dinagdeeti. Uummanni kun abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee humna isaatiin hojjetee galtee garaagaraa itti ida'uudhaan jijjiiramuu maatii isaa jijjiiruu, naannoo isaa jijjiiruu, biyya isaa jijjiiruu barbaada. Haa ta'u malee galteen misoomaaf bara sana ta'u guguddaa lama irraa saamamee ture. Tokko lafa, inni kaan humna. Oromoon walitti dhufeenya lafaa wajjin qabu dhimma dinagdeetii oli. Jechuma abbootii keenyaa yoo ilaalte lafti lafeedha Oromoon. Lafti lafeedha jedhee jechaan dhaabbataa miti. Teessoo uummata keenyaa gaafa ilaaltu as Itoophiyaa keessa ta'u Itoophiyaa alatti akkaataatti lafa filatu, akkaataatti lafa adda baafatu, akkaataatti lafa qabatu dhugumatti Oromoof lafti lafee ta'uusaa agarsiisa. Lafa sana garuu sarbamee ture, saamamee ture. Lafti kan isaan ture. Adeemsa keessatti amma ta'e gaaffiin lafaa ijoollee isaatiin deebii argachaa dhufeera. Guutummaatti garuu gaaffiin lafaa deebii hin arganne hanga ammaa. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo duratti heerri mootummaa biyya kanaa lafti kan uummataaf kan mootummaa ta'edha. Garuu uummanni Oromoo lafti kan isaaf kan mootummaa ta'e qonnaan bulaan gaafa lafa isaarraa buqqa'u abbaan lafummaa isaa mirkanaa'ee fi of tiksuu hin dandeenye, lafa isaas eeggachuu hin dandeenye. Heerri mootummaa sun hin jedhe malee mirga sana guutummaatti gonfachiisuu hin dandeenye jechuudha. Waa'een lafaa dubbii ijoo ture. Lafa duwwaa osoo hin taane lafa sanarratti immoo hojjetee qotatee waan buufate oomisha argate guutummaatti fayyadamuu hin danda'u. Namoonni ta'anii irraa qooddatan turan. Humni isaa kan isaa miti, lafti isaa kan isaa miti. Lafa koo humna koo naa deebisaadha qabsoon ijoo ni jalqaba. Inni lammaffaa gaaffii sabummaati. Gaaffii sabummaa gaafa jennu of keetti afaan qabata, aadaa qabata, eenyummaa qabata. Sabummaani waan of keessatti hammatu hunda qabate jechuudha. Afaan gaafa jennu afaan Oromootiin dubbachuun duwwaan Oromoo guutuu hin godhu. Namoonni tokko tokko afaan Oromoo dubbatanii ofiin Oromoo waan jedhaniif aadaa, eenyummaa, safuu, jaarsa kabajuu, hangafa kabajuu, uumama kabajuu, uumaa kabajuu wanta akkasii of keessatti hammatee eenyummaa Oromummaatiin namoonni hin guddanne afaan waan dubbateef duwwaa guutummaatti gaaffii sabummaa deebisi jechuu hin danda'amu. Kanaaf waa'een afaanii jira, waa'een aadaa jira, aadaa keessa waan baay'ee keessatti mul'achuu danda'a, waa'een eenyummaa jira. Kun gaaffii lammaffaati. Gaaffiin sadaffaa gaaffii dimokiraasiiti. Akkuma beekamu uummanni kun bara dheeraatiif
sirna uummatee, uummata hirmaachisee, aangoo qooddate, aangoo yeroodhaan daangessee uummata bulaa turedha. Sirna dimokiraasii alatti adeemsi mootummoonni uummatatti bulchan isaaf hin ta'uuf aadaa isaa keessa hin jiru waan ta'eef ofiin of bulchuu duwwaa miti. Akkuma sirna gadaa san seera isaaf ta'u bocuu, seera sanaan buluu gaaffii akkasii uummanni keenya bara dheeraa kaasaa tureera. Gabaabumatti uummanni Oromoo gaaffii dinagdee, gaaffii sabummaa fi gaaffii dimokiraasii bifa gahaa ta'een seeraan tumamee ittiin bulamuu danda'u akka biyya kana keessatti mirkanaa'uu danda'uuf ka'umsa qabsoo ta'eeti namoonni baay'ee aarsaatti kaffalanii bara dheeraatti qabsaa'anii amma gara deebii argachuutti kan dhufaa jiru kun jechuudha.